Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Hawaasni Oromoo miseensonni waboo bosonaa galan seeraan gaafatamuu akka qaban gaafatan. Miseensonni waboo 200 ta'an numa torban darbee bosonaa gara mootummaatti galuun kan yaadatamu. Gareen mootummaatti harka kennate kunneen saamichaan uummata bahaa gala dhowwaa ture jedhan. Humnoonni waboo kunneen garee Moosisaa jedhamuun kan hoogganaman yoo ta'u, Faqqadaa irraa adda baasuun Wallagga bahaa kiiramu Giddaa fi Limmuu keessa socho'aa akka turan eerame. Gareen kun balaa guddaa geessuu isaanii BBC'n uummata naannichaa wabeeffachuun gabaasa kaleessa baaseen hubachiiseera. Gurmuun amma galee maatii mana tokko bakka tokkotti rashanuu, maanguddoota qabanii bosona geessuun maallaqa kennuu didde jedhanii lubbuu baasuu dabalatee yakka hammaataa hedduu raawwataa akka turan himameera. Namni madda oduu kanaaf yaada laate ol deemaa waggaa 16 qormaata kutaa 8tiif uffata miiccatee qophaa'aa ture. Guyyaan 2 yeroo isaafu bakka inni rafaa jirutti rasaasaan ajjeesanii jedhe. Akkasuma ati maaloo ijoollee koo na jalaa hin ajjeesinaa jettee osoo kadhattu ishees ijoollee ishees bakka tokkotti ajjeesuu ragaan akka jiru maddi odeeffannoo kun himeera. Intala isaanii kutaa 5 barattuu fi ilma biraa waggaa 4 walumarratti ajjeesanii adeeman kan jedhu namni kun har'a mootummaatti harka kennatanii itti gaafatamummaa seeraa jalaa ba'uuf yaalaa akka jiran ibseera. Namni biraan madda oduu kanaaf hime mana maatii keenyaa keessaa baqannee Finfinnee mana namaa keessa jirra kan jedhu. Eebila 3 bara 2016 abbaa kooka siyaasa keessa hin jirree fi qonnaan bulaa dadhabee ijoollee isaa guddifatu ajjeesanii jedhe. Itti dabaluunis waa'ee baay'ee taanee kaan haadha dhabanii kaan ammoo abbaa isaanii dhabaniiru kan jedhu namni kun jalqaba obboleessa abbaa koo ajjeesanii manaa gadi waamanii dallaa mana isaa jalatti rasaasaan rukutanii jedha. Abbaan koo obboleessa isaa awwaallachuu gaafa deemu obboleessa kee maaliif awwaalta maaliif boossaa fi inni mootummaa deeggaraa akkasumas nun deeggaru jechuudhaan akka ajjeesan hima. Abbaan isaa gaddaa obboleessa isaa taa'aa osoo jiruu qabanii deemuu fi hidhattoota keessaa nama Biqilaa jedhamu kan amma mootummaatti harka kennateen fudhatamee deemamuu isaa hima. Bilbilanii birrii 500 fidaa kanaan alanii ajjeesna nuun jedhanii jedha. Nuyi barattoota daa'ummaa kan hin qabne fira irraa namoota naannoo irraa kadhannee birrii 150 ta'u walitti qabne haati koo guyyaa tokko guutuu laga keessa deemtee itti kennitee jedha. Kanumaan gadhiisuu isaanii kan himu namni kun haalli naannicha keessatti ture hammaataa ta'uu isaa ibseera. Abbaan koo reebameera waan ta'eef Finfinnee deemee xiqqoo yaalamee deebi'ee ka jedhe namni kun erga abbaan koo achii galee torbee 2 booda obboleessa isaa biraa tokko ammoo ajjeesanii jedha. Isas qaama mootummaaf odeeffannoo kenna jechuun akka ajjeesan himeera. Ammas abbaan koo gadda irra osoo jiru hidhattoota keessaa kan amma harka kennatee fi dhalataa naannoo sanaa ta'e Ammayyuu Abdiisaa akka jedhamu abbaa isaa kan akka qabee deeme hima. Akka namoonni maddeen odeeffannoo kanaaf yaada laatan himanitti gareen Moosisaa nama jedhamuun hoogganaman kun hawaasa Oromoo naannichaa akka hamaa miidhaniiru. Dararaa, saamicha, ajjeechaa gita hin qabne raawwachaa akka turaneeran. Gareen kun saamaa waan tureen maallaqa miliyoonotaan kuufachuu akka hin oolle amanama. Mootummaan yakkamtoota kana seeratti dhiyeessuu qaba jechuun hawaasni himataa jira. Ta'us abdii mootummaan yakkamtoota kana seeratti dhiyeessa jedhu dhiphaadha. Garee akkanaa mootummaanis bobbaasee bosona keessaa akka qabu karaa adda addaa himama. Dhimmoota akkanaan wal qabatee miseensi paarlaamaa Itoophiyaa Hangaasaa Ibraahim gareen nama saamuu qofaaf ijaaraman mootummaa keessaas akka jiran himeera. Waboo fakkeessee mootummaan bobbaasee uummata gidirsa akka jedhu himataa bahu wabooti. Oduu keenya itti aanuun miidiyaan mootummaa waboon karaa nagaa filatee galaa jira yeroo jedhutti waraanichi haleellaa gaggeessu hime. Mootummaan waboon harka kennatee galaa jira yoo jedhutti lolli Oromiyaa keessaa jabaachuu himame. Mootummaan waboon galaa jira jedhu malee waraanni bilisummaa Oromoo ibsa mootummaa kanan fudhatu. Bilchiginnaan saamtota, gantootaa fi warra ofii bobbaasee yakkoota garaa garaa raawwachiisaa ture sassaabbachuun waraana bilisummaa Oromootu gale jedhee burjaajii uumuuf yaalaa jira jechuun qeeqa. Kuta'ee wayita gabaasni waboon galaa jira jedhu yoo ba'aa jirutti waraanichi lola gaggeessaa akka jiruu fi humnoota mootummaa booji'aa akka jiru himeera. Kana malees ilmaan Oromoo dirqamanii yookiis gowwoomfamanii loltuu mootummaa ta'an sirnicha ganuun wabootti makamaa akka jiran gabaasaaleen ba'an hubachiisu. Akka kanaan miseensonni waraana Bilchiginnaa 2 godina Wallagga Lixaa aanaa mana Sibuu bulchiinsa magaalaa Mandii irraa qawwee fidannoo isaanii qabatanii mooraa PP ganuun gara wabootti akka makaman himameera. Miseensonni waraana mootummaa kunneen qawwee keemii Turkii 2, rasaasa 358 fi boombii F1 qabachuun gara waraana bilisummaa Oromootti makamuu isaanii madda odeeffannoo hima. Bara kana Oromiyaa keessatti humnaan namoota ukkaamsanii gara waraanaatti oofuun irra deddeebiin himamaa ture. Inumaa daa'imman waraanaaf hin geenye gara leenjii waraanaatti bobbaasuun mootummaan komatama. Kuta'ee namoonni fedhii malee lolatti seenan booji'amuu fi bakka hedduutti keessaa badaa akka jiran gabaafama.
Oduu keenya itti aanuun hidhattoonni Galaana Haaromsa fudhachuun uummatatti makamuu mootummaan himus namoonni hedduun qabiinsa isaanii irratti qeeqa dhiyeessu. Naannoo Oromiyaa keessatti hidhattoonni duraanii 10,000 leenjii haaromsa marsaa 4 kennamaa ture xumuruun yeroo ammaa gara jireenya hawaasummaaf hojii misoomaatti makamanii jiru jechuun Biiroon Bulchiinsaaf Nageenya Oromiyaa beeksise. Hoogganaan Biiroo Bulchiinsaaf Nageenya Oromiyaa Komishinar Jeneraal Araarsaa Mardaasaa hidhattoonni duraanii leenjicha booda saffisaan hojii mootummaa fi dhuunfaa irratti hirmaachaa jiraachuu isaanii ibsanii jijjiiramni kun hawaasa keessatti nagaaf tasgabbiin akka jiraatu cimsaa jedhan. Komishinarichi dabalataan hidhattoonni duraanii jireenya isaanii haaromsuuf fedhii fi murannoo akka agarsiisan hawaasni deebii gaarii kennuun simannaa fi deeggarsa barbaachisaa ta'e akka taasisaa jiru ibsuun kunis walamantaa fi tokkummaa hawaasaa cimsuuf shoora guddaa qaba jechuu isaanii dhaabbanni Pireesii Itoophiyaa gabaaseera. Mootummaan akkuma akkasaa jedhu malee Jawaar Mohaammed dabalatee qeeqxonni akka himaa turanitti kanneen qabsoo kara nagaa gaggeessuuf galan mootummaan qixa barbaadamuun ijaaruu dhabuun naannichatti saamicha dararaa fi jeequmsi akka babal'atu saaqeeraa jedhu. Inumaafna kara nagaatti amanee galee ajjeesuun mootummaan amantoo akka dhabu taasisuu isaa Jawaar irra deddeebiin ibsaa tureera. Obbo Gidduu Galaa garee sanyii nagaasaan hoogganamaa tures muraasaan ala mootummaan kaan isaanii hidhuu kaan ammoo gatuu isaatu himamaa ture. Kanarraa ka'uun gareen qabsoo kara nagaa gaggeessuuf gale deebi'ee qawwee hidhatee bosona seenuun uummata saamaa akka jiru himama. Haalli kun giddu gala Oromiyaa keessatti haalaan kan adeemaa jiru ta'uu himuun balaa mootummaan qabsiiseen hidhattoonni kun deebi'anii uummata irratti ba'aa ta'aa jiraachuu Jawaar ibsaa ture. Ta'us qondaalli mootummaa kun bulchiinsi isaanii hidhattoota galaniif qabaa gaarii taasisaa fi akka jiru himu. Amantoo qabu jabeessuuf mootummaan haala hojjetaa akka jiru ibsaniiru. Ta'us gabaasni kun amansiisaa miti jedhame. Hidhattoota kanaaf leenjiin ogummaa kennamee fi hojii garaa garaa irratti bobba'anii akka jiranis gabaasni kun eeree kaan hojii misooma mootummaa keessatti kan hirmaataa jiran ta'uu isaa ibseera. Oduu keenya itti aanuun naannoo Gaambeellaatti lolli bifa addaan eegalu dhaga'ame. Ganamaarraa naannoo Gaambeellaa keessatti lolli haala addaa ta'een itti fufee jiraachuu maddeen odeeffannoo adda addaa irraa hubachuun danda'ameera. Odeeffannoon argame akka agarsiisutti waraanni humna makaanaayizidii meeshaalee waraanaa gurguddoo fayyadamuun sochii waraanaa cimaa gaggeessaa jira. Akka gabaasni madda odeeffannoo mul'isutti nuweeronni Sudaan Kibbaa kaawuntii Piichoot irraa ka'uun lola banuu isaanii ibsameera. Gama biraatiin ammoo Anyuwaaq bulchiinsa addaa Iitaange keessa jiranis lola gaggeessaa jiru jedhame. Lolli kun meeshaalee waraanaa makaanaayizidii fayyadamuun kan gaggeeffamaa jiru yoo ta'u, daangaa Sudaan Kibbaa fi Itoophiyaa irratti walitti bu'iinsa guddaa mul'achaa jira. Haalli amma jiru akka agarsiisutti eenyummaa dhugaa humnoota wal lolaa jiranii adda baasuun hin danda'amne. Mootummaan Itoophiyaa humnoota nageenyaa isaa fayyadamaa jira moo yookaas hidhattoonni Sudaan Kibbaa yookaan ammoo saboota daangaa lamaan qofatu wal lolaa jira akka jedhu hanga ammaatti waan dubbatame hin jiru. Sababni isaas odeeffannoon wal faallaa ta'e bakka adda addaa irraa dhaga'amaa jira. Lolli kun hawaasa naannoo Gaambeellaa keessatti sodaa, jeequmsaa fi yaaddoo guddaa uumeera. Jiraattonni naannoo sanaa jireenya isaanii fi nageenya maatii isaaniif sodaa keessa galanii akka jiranis odeeffannoon kun mul'iseera. Haala amma jiruun daandiiwwan muraasni cufamuu, sochiin uummataa daangeffamuu fi tajaajilli idilee addaan cituun isaa gabaafameera. Dabalataanis namoonni hedduun qe'ee isaanii dhiisanii baqataa jiru jedhame. Egaan dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon har'a of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.